afaan akkanaa dalagee Oromoo dubbisan kijibaa osoo hin tahin obboleeyyan keenya warreen sooshaal miidiyaa kanarratti wal loluu turre hundaa wal araaramne gartee namuutu namni wal faarsu wal hin faarsu molaayitillee akkanatti irra kaayee dubbii kijibaa nuti ammoo amma nu jidduudhumatte gargaarsa keenya qorra shirkaa as deema irratti hirmaadha bifa kanaatiin yoo keessa ibsite maal rakkoo qaba rakkoon qaba maa dubbii nurraan finne mubaarak way No, kanas raadha gahe Rashida. Natti Maaliif hin bilbilin duuba Nasraan ogola no. masiimte. Natti himte atomo keemo na birangin online. Okay, kan Nasraan siimte maaliif hin bilbilin ni beekta guyyaan ani. Anatu yero gubbatti maaliin siimte. visit he amma ofin ke kana Saturday Molait Sunday. Okay, Fatiha te Munira nurraa keenya waan hin gabaatti gaafadheef hin narratti ni guuttataati Fatiha narratti ni guuttata naa obsa daqiiqa Mubaarak dhiifama siin jee jira bakka viidiyoo san didee gabbu'eemi bakka viidiyoo san rabbi si haa kabaju obboleettiitti je kabajamtuu fi qaalii narratti ni guuttata Fatiha siimbaan Ya indaga jira. obboleettiitti yarraan si dura dhaabbadhee naati walillee hin beeynu bakka takkittii si hafte san yoo dandehamee yoo takkaa hoo waan ni taate anaa gabbee viidiyoo si waraaba dhageessee dubbii tana fixuudhaaf uummata keenya kana jidduudha ati bakka tan narratti ni kuuftaa garaa kiyya rabbi si haa kabaju Ani video dalagu video ma dalagu disi murin Munira. bar Video ma dalagu akkuma dalageessani. Waan bareeda bakka. Video ma hojjetu jedha. Qalleela. viidiyoo maal Maaliif dalagu akka ta'e beetani? Yaa maaliif akka ta'e beetani? Anaa fi miti. Inni poostaa san pichara sanii yaa badii godhe. Video post ani afaan yoo jedhalee sokkee. Haa ta'u immoo pichara sana akkas godhuun isaa badiidha. Warra as jala deemtanii no ka jettanii guyyaa inni viidiyoo waraabessa maaliif noo hin jenne afaan keessan cufadha. Yaa viidiyoo haa dalagu. Warruma komantii asir noo jedhaniifu ani immoo yes jedha kalaas. Isintu mira keessa nagalcheewu. Tole Dhiisuuf Mubaarak haa dalagu. okay tole akkasii amma ka gootu Mubaarak kana akka isaan dawwalee waan jirurra wal mari'annaati ati ammoo taa viidiyoo takkitti si hafeemi gara kaan oon fiyattee ni jirtaami dhiifamaa mi karaa biraa viidiyoo qabaa si hafeemi Ani rakkoon anafinni isaa malee rakkoo biraan qabu waraana keenurraa dhaabi no warri biraan immoo Munira warri biraa immoo hin jirani so yeroo biraa Munira maaliif deebisaa kana dhorke ta'ana qofaa miti bar dubartiin walgeenyeeti waa'ee isiit irratti nuti teessoo gume qateenyee waliin dubbannee arra galgala kana akka agartanitti sandura akkasitti viidiyoo irra baasutti gurbaa kana firaa wanni goon amma isiin bilbila qofa maalifii fi deebisuu diddee tanaan irraa barbaadaan siin jee habarashii dabartuu bar dubbii as haadhuun fedhini badhu dhimma dhiibuma haadhuun miti akka dubartiititti dhagaye akka dubartiititti irra duulle atillee itti da'ee akka dubartiitti irra duulle isiin dubartiidha maanu harka dhumuu diddi maanu bilbiluu dabde Rashida ani biiziidha sin jedhe dalagaa fi jiru kee biiziidha ammallee sii bilbila. ati nuti dalagaa namni si bilbilee seete moonlaayit. No, I know. I don't know. Like saagami bilbilte hin beeku. Telefoonni kee na bira hin geenye. Ammallee naa bilbiluu jette ammallee gabbu'ee sii bilbila. Rakkoo yoo jiraate haasa'uu dandeenya. Siif deebisa. Ayyee. Yaa boo bakka kana galgalaatti laphoo jirra qaleen seenee laayivii tanarraa miti qaleedha. Laala amma galgala dhufte jiru. Akkasii amma moraayitti viidiyoos akka dalagwanaa godha moobaayilaa keessa sanaa dawwalaate. Amma waraana karaa keetiitiin dhufu nurraa qabii kunoo usumee nyaachifatee as jala ta'a nurraa qabii asumatti dhiifama gama keetiin jettee jirta. Waan karaa keetiitiin dhufu ganaa sitti gaafatama qaba. Usmee galchi usmee lakkoofsa akka tuqataa jira. Amma anillee dalagaan deemaan jira. Wanni tun irratti jarri waliin jedhanii mollaayit qalamiin jedhaniin siigalee qalamiin jedhaniin du'iin jedhaniin akka nama tokkootti gaafii gaafattanii gaafii sana dogongoree jira dogongoraan aaree jira miira keessa galee waan hin jirre dubbadhee jira viidiyoon sun hin jiru obboleettiitii wanni ati jettu kun hundi dhugaadha eega jedhe du'i jettanii immoo qaluu barbaadan qoy
Ani kana dhibaa jiru wallahi dhugaa dubbachuu maali jennaan Fayyaade. viidiyoo mollaayitii dalaguu baate wanni dabre uf duuban deebu Afaan Simurii. itti balleessee jira eega jedhe tiigala eega itti balleessee jira badii sana guutuu dharaan irra kaayee jedhe hin qaltan jara kenna viidiyoo yoo manni dalage fakkeenya eesh faayida yoo dhiise dhufa eesh faayida duraan dabre wanni dabre Afarsoo dhaggeeffadhu yaadata akka sirraa qabaati. la nama dhagay ka inni irra dubbataa ture jara kenna dhagaya dhararra naman kaayina dhara wallahi yani dharumaan jibbaani addunyaa tanarra masgiida keessaan jira nan iyyisiisina dhagaya ila tokkoffaa namni tokko eega balleesse gaafni inni irra dubbatu ture nama 2,000 har'a garuu nama 3,000 irratti balleessee jira viidiyoon hin jiru obboleetti tiyya sitti kalaxee jira dhiifama naa godhi yoo lakki dhiifamaa miti jettees an sitti balleessee jira eega jedhe lakki itti dhayxanii ajjeesuu barbaadamu viidiyoo yoo dalagees faayidaa hin qabu bahee jira dalaguu baate dabre wanni inni dalage sun jechuu faca'ee jira jechuu kaasuus hin danda'u eega dhiifama jedhe badii irra kaa'e hin aare miira keessa gale jedhe anama miira keessa yoo gale waan hin jirre takka fidee haasa'uu nan danda'a. Sinigalee masgida jiraa gaayis waan hin taane illee namarratti hin dhiibina jibban nama jibbuma malee waan hin taane irra kaayuun hin barbaachisu jara kenna humna namarratti illee laallatina ani waan akkanaa kana yeroo hedduu ni jibba wallahi kanaaf bakka Aboo Rashiidaan jirtutti bakka Muniiraan jirtutti bakka namni 3,000 jiru irratti dhiifama obboleettii tiyya akka nama tokkoo sappoortii na godhaa turte dhugaa kee hin dhoysine sitti dogongoree jira sitti balleessee jira yoo an nama tokkoon jedhe namni suni lakkii naan ta'u yoo akkam na godhuu barbaade yoo barbaade dhufee na ajjeesu jedhee deemuu danda'a bar mirga isaati dhufee na ajjeesu eega dhiifama dide yoo jedhe dhugaadha. Abbaa dhugaa. Abbaa Siigalee kanaaf garuu jechuudha namni eega dhiifama gaafate eega dhugaa dubbate viidiyoo dalaguu baate maafii faayida mini Ingiliis. Faayidaa hin qabu moonii namarra humna laallatu yookaan ammoo namni kun namni qabatanii miira keessa hin galin. humna laallatu miti. Yaada Mubaarak bar fudhannee. Akkuma ati jettee sani bar qajeelchee dhiifama yoo jedheelleen qajeelee jedhama. Oh my goodness. Wallahi rabbi si agarra. Ani yaada takkittiin qaba isinirraa gabbu'aati. Oyaa mee oyaa. Dhaggeeffadha. Qoy Mubaarak carraa nuti niti ani isinirraa gabbu'aati. Afasoon jedhe sun qajeelchee dhiifama Qoy Mubaarak carraa takka. Ani wanni nuti nama takkittiitti itti dubbannutti hin jirru mucattiin Mubaarakis obboleessan kenna. Mollaayitis obboleettii tenna. Siigalee nama miidhame irratti dhaabbatuun dirqama. Maaliif Mubaarakaadha iccitii nama wajjin haasa'e ol baasuu isaattu irratti akka duulamu godhe tokkoffaa dhuguma sinitti himna. Sinigalee maaliif? Ila xaashaa asitti wanni siidii bahuu qabu xaashaa wanni ati jette sirrii waa takkitti si yaadachiisa bakka kanatti dhiifama. Ila amma fakkeenyaaf Mubaarakiin miidhaan kana sitti yoo dhugaa dubbanne jara kenna wallahi namarra hin dhaabbatina. La amma dhiifama eega jedhe dhiifama barbaaddanii nu jara kenna haqa rabbiif dubbadha. Deemi Mubaarak hoggutta akka balleesse yoo jee irra deddeebinee balleesse jenneen ammas akka isiin feetutti ilaalaa gammachiisu amma sagaleen teenaan taane sagalee ol kaasi jenneen waroroo rabbii nuuni jibbee dhageessanii. Mubaarak kan wanni viidiyoo tokkichaa sanii gata gaarii yoo beeku beetan. Kanaafuu dhiisaan dhiifama jee dhumte dubbiin. Dhumatte. Hin jiru viidiyoon ati kaisaan dubbiftee goosistu Muniira roorroodha. Dhumatte. Hai nama 3,000 fi wahirratti dhiifama namni kun guje akkanatti nuun taane itti deebisi ammas nuti deebisi jenneen hai guje kana booda خيسان أنا سيقول تولشيسا هنجرو فيديو نسا بردوبما بتوفي يعني أندوبما بتوفي بريا دبين أكنا دمتي مولايتيو يورومو خبجة يومك عدو برتي خبجة ديفا مفردتي قالوا قد تبي كباب دمتان أكن Ani nan dhageenye malee bar Rashida atiitu nan dhageenye malee warri koomantii as jiran no jennaan yoo isin noo jettan ani yes jedha asin jedhe. Haa ta'u immoo ani viidiyoo inni dalaguu baate aniif waan bu'aa tokko naa godhu tokko hin jiru. Ennummaa kiyya naan dabalu rakkoon qabaan amma jara keenya katana haga baabsi nu gana bara tabiraan nu eegachu bakka Mubaarak ati balaa jala nagaa si baase nagaan jiraadhu waan bira kasiin jennu hin jiru kana booda wanni dubbattu hin jiru Mubaarak haadha sinqee keenya ulfaadha galatoomaa wallaahi sin kabajeetan ta'aa jira sa'aatii 10 meeqa sin kabajen ta'aa jira hundayyuu bakka badeegotti qataan as ga'e nu nagaatti
منيرة ادو تك غلطومي اسمه في عفرسو غلطو ما يسنيسي بقى افتاني مالي في سندوبتي دبتمون انتو جئتين دبدي توري بقى نسيناركي عسمانو غلطو ما نسينينجا oromo nagaya fena nagaya nakhenya nuwa barakatu shabaran kenya nagaya sinjala habaw artani afar so wanin fanis duwaye dubarti da goni fi khasan nun arabsina isin injanna refulle isin dubatin je dubarti tana nu dinsa qurtumin nuranyate ayonni bochi rakkina biras rahin qabu tun akade arte wa dubatetin dubadde namni ifi hamarra ziggode guni fi nama dubbate namni sun khara atiti demtu jirtu khallattin isi gari mite guje jala male hammenya ge dumti tole tasaniya sumarratti yaadamnu amma tasaniya sumarra daamneeti wataaddarata poolisaas gubbaa jira la poolisotas gubbaa jira poolisoota keenya kana firra sossobna dura teeshaan yaada tokkon qaba amma dhiifama xiqqoo isii jira ture waan ta'eef jawara Biruman ture dhaggeeffataatiin ture yaada takka qaba. Ani tokkoffaa wanni jechuu barbaadu tokkoffaa yoo dhugaa dubbanne ilmi namaa wal lola namni kamuyyuu nu waan barbaanne yoo ta'e amma fakkeenyaaf Nuufi Mubaarak nama wal lola qabu. Si galemi dhimma Mullaayit qofa irratti osoo hin ta'in dhimma Mullaayit illee akka nama tokkotti osoo jiru garuu Nuufi Mubaarak akka dhuunfattis nama wal dhaba qabu nama xilaata jechuun nama wal arrabsu asirratti nama maqaa wal balleessa. Si galemi garuu ani wanni tokko wanni jechuu barbaadu tokko fakkeenyaaf Mubaarak akka nam tokkotti gadi ba'ee xiqqeessee jira. Jira namni ima wal xiqqeesse, ima wal arrabsallee, ima haadha waliillee arrabsa. Haadha waliitu qabritti arrabsa. Viidiyoollee ni jira jedhee maqaa waliin balleessa. Garuu erga inni waan kun guutuu dogongora dhiifama jedhe wanni barbaadamu wanni biraa jira hin jiru. Dhugaa baasoo itti dhufanii dhugaa isii baaseefii jira. Namni kun sobaa miira keessa galeetiin jedhe dhugaa baaseetiin jiraami. Erga dhugaa baasirraa wanni irraa barbaadamu wanni biraan jira hin jiru jechuudha. Atis immoo fatiyaa dhaabatte erga dhugaan kee baate kun uummanni Oromoo kama gaafsan maqaa irra si balleesse viidiyoon akkuma gaafsan murameetiin miidiyaa irra deemu ka amma inni dhiifama jedhe kunillee murameetiin namni hanjaa ofiitu waraabaa oola. Miidiyaa kanarra olii gad deema. Dhugaan kee baatetiin jirti uummata Oromoo irra si baate uummata Oromoo irra maqaa si balleesse. Waan kana miseenjera yookiin keessa piraayiveetiin haasaan jirani ayirratti haasaa jira waan ta'eef atis waan kana fudhuuti sana boodatti dhiifama jedhini kalaas yoo barbaade yoo akka duraaniitti wajji deebitaniitiin gartee hin deemnattan wajji deemtan yoo immoo wal jibbitanillee walirraa gortan garuu uummanni Oromoo kunillee si kabajee Rashiidan faallee akkasuma immoo Muniiran faallee nama siif jecha dhiphatanii dubartoonni hedduu miira keessa galaa turan waan ta'eef kanaafuyyuu atis waan kana ofirraa hin dhiibiniti dhiifama gaafadhu akkasitti gartee ofirraa waannoo jedhe dubbii kana osoo kana biraatiin tarkaanfatin Ani dhiifama bara isaa jechuuf dhiifama jechuuf anitu waa badii godhinarra jira ani badii tokko waan irratti dhiifama jedhe okay ayyee kalas dhiise no baqa okay anatu kaanaa tokko anatu haasaa okay ayyi obboleessa xiyyaa Mubaarak musammaa dhiifama si godhetini yaaqi wali qulqullaawa. Ani dhiifama like dhiifama isaa irraa fudhadhaa malee dhiifama maaliif jedhan waan ani itti balleessee jiru irraa fudhatu nu bar dhiifama isaa irraa fudhatuun kiyyaa'u waan inni dalagee fi irraa fudhadhe kalaas. Jarri dhiifama wal gaafattee jirti salaam alaikum wanni dhumate. Hayyee usme habarso ani akka kana waan tokko dubbadhu. Yaabumee mutarra kaaddaa guutakka. Mubaarak ani dhiifama kee fudhadhee jira hayyeen sifaatu. Hayyee galatoome ulfaatu. Rashiida buleetitiyan sababa kiyyaanii onnatti arteellee buleessitiyaan dhiifama naa godhe. Galatoome. Karaa biraan warra Oromoo martuu dhiifama yoo natti aarinarra qabaattanillee namni natti aartanillee dhiifama yoo son beekin yoo natti aartan. Haa ta'u waan tokko gaafachuu barbaada Mubaarak ammaan booda bakkee ati jirtu mana ati jirtuu fi warri naannoo namni si bira jiran please can I honestly say maqaa kiyya kakaasan yoo dhageette narraa dhaabi. Narraa dhaabi. Tole anuma gaafachuu barbaadan. Galatooma hafarsoo fi dhaabadhu
hafarsoo fi husmeen obboleessa keessa mubaarak asuma irratti dhageeffadha jara kenna tokkoffaa irratti mullaayitii fi mubaarakiin jidduu dubbiin dhumateetiin jira nageenni bu'ee jira amma boodatti warri mubaarakiif jechallee isirra duultan warri isiif jechallee mubaarak irra duultan hundi keessanuu jarri kun dhiidhuma walii godhanii jira waan ta'eef har'arraa kaasee duula mubaarakii fi mullaayitii wal dhaba qaban jettaniitiniin karaa saniin warri duultan dhaabaa ofirraa gama lamaaninuyyuu jarri kunniin lamaan jidduu walitti dhumatee jira. Afooyituun laay waliin jaanii jiranii afooyituun tarabbiiti waan ta'eef hundi isaanuu waliif fayyine nuti guutuu waliif fayyine amma atilleen hafarsoo. Okay, galatoomi Muniira Abu Rashida Taayishaa Mubaarak hundi keessanuu galatooma ulfaadhaadha kabajamaa. Kabajni ulfinni kee teessanitti haa galu isiniin jenna. Ani wanna takka dubbachuun barbaada. Ilaa namni tokko waa walitti dhaamachuun jaalala walii qabu kabaja walii qabu bakka guddaa walii qabaatudha. Mullaayit ka jechaa jirtu Mubaarakiin akka obboleessaatti waa'ee kiyya yoo dubbatan namni si wajji jiru haa ta'u kan biraa haa ta'u yoo argite narraa dhoorgi jechuun kuni kabaja. Sii galee Mullaayitis galatoomi Mubaarakis galatoomi dhimmi keenna ka arrabaa dhimma dhuunfaati. Dhimma yookaan ammoo agartee hawaasa keenyaatti Mullaayitiin fa'anillee waliin ilaallatu isii duras arrabsaa turre gaafa isiif inni waliin nagaa qabanis arrabsaa turre jechuudha. Keennaaf ka Mubaaraki rakkoon qabu. Bakka dhiifama nu gaafachiiftutti dhiifama gaafannee bakka ammoo isatti balleessinetti dhiifama isa gaafachuu waan danda'u namni addunyaa kanarra jiru dogongoraadha hundi isaa Mubaarakis dogongora isaa beekee dhibbaan dhibba kaafatee sitti dogongoree jira jedhee obboleettii fi garaa fayyifatee jira jara kenna namaa jettanii qabrii teessan hin dhabina wallahi namaa jettanii nu wallahi ani xabi'aan an qabu keessaa Mubaarakis sirritti na beeka fakkeessuu yookaan nama irkifachuu hin beeku. Sigalee abbaan barbaade na jaalata abbaan barbaade na dhiisa homaa naan godhu homaa hin godhuuf homaa nan caalu homaa isan caalu yoo arraballee taate waluma arrabsina malee bu'aan nuuf hin jiru kanaaf garuu galatoomaa ulfaadhaan wallahi masgida keessa raagana sagalee ol kaasee iyyuu hin barbaanne kanaaf iyyuu baga rabbi isinii fite ulfaadhaa kabajamaa amma namni ati asirratti fiduu qabdu ilaa dhagaye nu garee qabne tokkoffaa gareen keenna warri dhiyaatu qabu sittan himaa ani miyuutii isinirraa qabadheen dalaga masgida keessa jira. Gara mul'ataa ni fiddaa qeerroo ni fiddaa Taayishaan as keessa jira iluu ni fiddaa gurraachaa ni fiddaa maaliif ennaan wallahi dhugaa dubbachuuf G-Poweris ni fiddaa kunniin garaadhaan Mubaarakitti akka fayyan barbaanna anaafis meen yoo barbaanne ani amma wallahi dhugaan sitti maani Mubaarakiin itti barbaade taanaan amma itti dawwalee sa'aatii kana aboo Mubaarak wanni ta'e wanni dabre yoo natti artis rabbii guddatti na dhiifadhu ati gara keetiin naa fixadhu anis rabbii jedheetiin dhiifama sii godha wadheen nan danda'a jechuu bilbila si walii qabnaa jechuu sii galee dhimma dhuunfaa walirraa hin qabnu yookaan Mubaarak natti darbeeti miti dhugaa yoo dubbanne anaatu itti darbee haadha isaa arrabsee iyyuu malee garuu inni hawaasa keenya bakka inni hawaasa keenya xiqqeessitti bilbilaanis gaafadhee itti dawwalee Mubaarak wanna sana balleessitee jirta sirriin jirtu nuu walitti aartaa bayi jedheeni bilbilaan inni illee waan dubbatu jechuudha. Sigalee an akka namaa kana fakkeessuun beeku. Kanaaf garuu warroonni daheeffattanii nama dha'uu barbaadanis kana booda dhaabaa ofirraa Mubaarakis jireenya isaa haa jiraatu. Wallahi ani baay'ee tokko namni tokko garaana nyaata waan ta'eef akkuma jaaladhu jibbaanis jira namni tokko nama ni jaalatas ni jibbasi. Kanumaafuu garuu kan keenya wajjin jiraatu kennaa isin hin dhibini isin ammoo namaa jettanii qabrii teessan hin dhabina. Afoonaanillahi maasalaama hanga isin dubbattanii jala kanaan tura masgida keessaan jira dhiifama. Na dhaggeeffadhu hafarsoo osoo hin deemne dura Mubaarakin dhiifama jettanii miti usmeessi dhiifama jettanii Mubaarakin hanganumaan barbaada jaran mana ala kooyte san naa ol baasi ani beeku waan ta'eef jaran mana ala kooyte kana warra isin barbaadan naa ol baasi. Koy Muniira nuti amma akka nam tokkootti waan dhugaa tokkorra dhaabanneetiin dubbanne Mubaarak illee ka wallolle lafaa kaanee irra duule osoo hin tanitti sababbii qabnaa waan irra duuleef qabnaa. Erga gartee waan kana duula kana irratti ka gartee ana nuufi inni ka wallolu taate duulli babal'atee namoonni hedduun deeggartoonni ka gamanallee tifoozoon baay'ate amma tokkoffaa tifoozoon gama maraayyuu hin jira Mubaarak hin birallee tifoozoon ni jira warri isa deeggarullee amma gareen jedhamu kuni garee hidhamee yookiin akkasitti akka waraanatitti namni hidhateetiin keessoo waliin haasa'ee duula akkanaa geggeessina jedhe osoo hin tanitti wanni ka amma hafarsaan kaase kun illee deeggartoota sigaleemi warra gartee Mubaarakiin falmu Mubaarak sirriin jiru waan akkanaa balleessa jedhee warra Mubaarakiin dura dhaabbatu akkuma gartee garee Mubaarak gadi ba'ee Mubaarakiif jecha jedhanii namoota hedduu arrabsanii ebalu badii qaba ebalu shira qaba jedhanii duulan akkasumatti warra duuludha sigaleemi